dalgan gootu kan wal jalaa si walaadha. Barsiistu viidiyoo ውስጥ ናችሁ? Ma warra nu gadi ta'an warra immoo boloota keenya abbootii keenya warra kufan qaqqabnaa amma dandeenyu waan qabnurra isaan qabnurra isaan xiqqootanidha jedhanii waan kana yaadan numis namitti kan kana yaada nama fuushan kan hin dabarretu waan kana yaade jechuudha. Kanaaf garaa keessanitti keessa keessanitti ijoollee kana eebbisaa ijoollee kana waaqayyo lafa jiranitti akka isaan gargaaru eebbisaa waan arganii kennee asirratti waan ta'eef kana isinitti nu barbaadu viidiyoo yeroo waraabamu iftoominaaf warra achitti qaama gara biraa ta'ee isin gargaaraa jiru kanaaf ni ergamatu. Sababa kanaatiif malee viidiyoo waraabuu barbaadneefi namoonni tokko tokko yaada gara ilaalcha biraa kan qabaatu isaaniif deema. Itoo viidiyoo waraabnu ta'e gargaaruun keenya maaliin beekamare beekamu. Kanaaf isaanii onlaayiniidhaan kan waan ta'eef viidiyoo waraabna kana nuti isin hubattanii waan biraas akka yaada biraatti isin qabatanii jedheetan yaada onlaayiniidhaas immoo waan oolu viidiyoon keessan jechuudha. Feesbuukii irratti yookiin waan irratti gadhiisuuf itoo hin ta'in ijoollee bira qaqqabsiisuuf qaama namoota kana gargaaraa jiru isaan bira qaqqabsiisuuf waan ta'eef akka kanatti nu hubadhaa isiniin jenna. Ijoollota kana immoo nu eebbisaa akka ammaattis hundumti keenya iyyuu mataa keenya qabannee waaqayyoon kadhannaan galateeffannaa. Daju babbaas daju babbaas qaqqabsiisan kanaafis waaqa kadhannaa maqaan waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Yesuus abdii kooti jedhame. Yesuus nagaa kooti jedhame. Yesuus nagaa babbaas babbaas kun galateeffannaa yaa waaqayyo abbaa Eenja golbootaa bakka du'aa dukkana kan cubbuu keessa nu dabarsitee isaanii kanaa nu geessee galannis yaa ta'u. Yaa bara kanaa galannis yaa ta'u. Yaa guyyaa har'aa galannis yaa ta'u. Ijoollee biyya alaatti yaa waaqayyo rakkattoota kana bira dhaabatan maqaa Yesuusiin umurii isaanii dheeressee. Galgalli isaanii badee. Humni isaanii fokkisee. Yaa waaqayyo warri immoo gamanaan dhufanii kunoo obboloonni keenya amanammaadhaan bara baraan yaa waaqni nuu yaadanii maqaa keenya galmeessanii maqaan isaanii galmee waaqarraatti yaa Amen. Nama gargaaran malee gargaarsan gaafate. Sababii nu bukkee dhaabataniin umurii isaanii dheeresseera. Galaa galgalaa isaanii kennee kallattiidhaan nu qaqqabsiisanii umurii isaanii yaa Waaqa dheeratu. Yaa Waaqayyo gooftaa ko ammas yaa Waaqayyo kana nyaannee kana dhugnee barrisuu otoo hin taane maqaa Yesuusiin haa ta'u nu dandeessisi. Umurii keenya nutti hin gabaabbatin. Bara baraan nu gargaaranii gargaarsa waaqarraa ni kenneefi. Keessumaa kallattiidhaan nu bukkee dhaabatanii bilbilaan nu barbaadanii koreen nu bukkee dhaabatedha galgalaa isaanii kenneera. Ilmoon isaanii haa eebbifamu. Kana caala namaa gargaaran malee gargaarsan gaafate. Yaa Waaqayyo dhaabbata biyya alaa jiru sana yaa Waaqayyo maqaa Yesuusiin ijoolleen sun umurii isaanii haa dheeratu. Haajata kana caalaa yaa Waaqayyo irratti ajajee. Yaa Waaqnus immoo yaa Waaqayyo gooftaa kanaan yaa Waaqayyo jiraannaa otoo hin taane karaa kallattii jirre karaa nu hubani. Waggaa kanas akkuma kanatti yaa Waaqa wal arginee akkasii galateeffannati nu gargaari. Yaa Waaqayyo barummaa gaafa hundumaa fuula kee fuulduraa akka hin dhabamnetu nu gargaari. Guddoo as keessa jiran gargaari. Dandee galaa galgalaa nan dhoowwati. Yaa amma dhumaa koreen kun nafaana dhaabate gaafa ati warraa kootu na gargaaraa turani galgalaa isaanii dhoowwati. Waatu kabajami. Baay'ee deemnee adiba keenya bu'i. Innaa fudhanne kana guddaa nuu taasi. Maqaa Yesuusiin. Waaqa kadhadhaa fi nama lakkisanitti. ዘይትቻስ ባስ ጋለ ደጁ ወንት ዘይትቻ ባስ
ዘይቲcha sabbaas tokkuma tokko adda laaf baqa nun barsiistu kennaaf baqa tokkum maal barbaachisa wal አሪፍ ሀሳብ እዛው ዱቄት የለም አንድ ቀረፍች ጋር መስመሩን እንዴት